maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo bakka lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu yeroo gara mana qulqullummaa Waaqayyootti deemnu kadhannaa kadhannu akkasumallee ergamoota Waaqayyoodhaaf warreen nu eeganiif kadhannaan kadhannu maal jennee kadhanna kan jennu wal duraa duubaan kan isinii dhiyeessu ta'a waan ta'eef hanga xumuraatti akkana dhaggeeffattan isiniin jecha kallattiidhumaan gara qophii keenya guyyaa irraatti waliin darbina. Bataskaana keessatti kan dhiyaatu kadhannaa deebi'u maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Nama kan fayyiste arjummaan kee fi gaarummaan kee baay'ee kan ta'e Gooftaa yaa Waaqa teessoo taabota kee fuulduratti mataa koo gadi qabuun kanan jiru gara koo ilaali. Kan kee ta'uu barbaadee dhufeeraatii harka dhiifama kee diriirsitee mucaa koo jedhii na simadhu. Baay'ina cubbuu koo irraa kan kee otoo hin tuffatiin bara baraanii kan kee ta'uu naaf kenni. Kan kee yemmuun ta'u buurri koo ni jabaata addunyaa fi daabiloos na raasuu hin danda'anii ba'aa koo narraa buusii na simadhu. Yaa Gooftaa jireenya koo hanga ammaa sobaan kan guutame fakkeessuun kan hin deddeebi'u keessi koo xuraa'ee bakkee yookiin irri koo qofti kan qulqullaa'e. Nageenyi sammuu koo narraa ka'ee arraba koo qofaan gammachuun kan ibsamu garuu keessi koo gammachuu dhabuun gubachaa ture. Amma garuu bakki lalisaa iddoo boqonnaa akkana oolchitu amanee dhabuu koo fi gammachuu kan naaf ta'u eebba sagalee kee argachuu dhufeera. Addunyaa dhiifama kee fi abbummaa hin beekne ani garuu dhiifama kee yaadee mana kee dhufeeraatii akka mucaa isa badee. Mana keetti na simadhu yaa Gooftaa qomoo badaniif warreen siin gammachiisnee fi fagaatanii kan jiraniif sagalee dhiifama kee teessoo kee irraa dhageessisii. Rakkinaa fi beelan akka hin duuneef hidhaa daabiloosiitti akka hin kufnetti dafanii gara keetti gara mana abbaa isaanii dhufanii eebba kee akka argatan taasisii. Tiksee karra tokko jala bullu qofa akka taanu qabeenya ilmummaa fi maqaa kiristaanummaa kan qabnu hundu gara magaalaa amantiitti nu galchii. Warreen biyya dukkanaa jiraatan hunda gara feessa dhugaa akka dhufan taasisi. Yaa Gooftaa eenyummaan hafuura ishee kan mirkanaa'e mana bataskaana keetiif kenni. Tooshaa moruun amanuu dhiisuun sanyiin kan qabaman ijoollee Elzaabeel balleessitii mana cidhaa kee qulqulluu taasisi. Gowwaa kan ta'e ana mucaa keesi mana keetti dhufee jireenya koo bu'aa ba'iin miidhamuu koo fi baay'ina rakkoo koon kan naaf ta'uu malu hunda yeroon si gaafadhuuf sitti himu. Abbaa arjaa koo dafiinaa dhaga'i. Guyyaa kanatti kan dhiyaatan kadhannaa eebbaa galataa fi ulfinaa hundaan ana garbicha kee yaadadhu. Ulfinni kee dafee naaf haa ta'u. Mana qulqullummaa keetti dhuftee rakkoo keessa ishii jibbamuu ishee mimmaan yeroo ibsatte Haannaa akkuma ilaalte na ilaali. Cubbuu ishee yaadachaa mimmaan ishee miila kee kan niqxe akka dubartittii ijjituu sanaa waan hunduma ishee yeroo laattetti callistee laatte jettee akka dhugaa baateef. Haadha hiyyeessaa sanaa ana garbicha kees na ilaali. Obsaa obdii kee fi fuula keetti dhiyaachuu koo akka gatiitti naaf lakkaa'ii na simadhu. Mana keetti eebba quufee jibbamuun koo narraa badee jedhee akka dhugaa ba'uu fi nagayi kadhaadeessuu Waaqayyootiin ameen. Kadhannaa gara hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elitti maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Yaa qulqulluu Mikaa'el nuuf kadhadhu. Ergamaa arjaa Waaqayyoo yaa qulqulluu Mikaa'el nu oolchi. Israa'eliin lafa onaa keessatti kan soortee tubaa duumessaa kan geggeessite yaa qulqulluu Mikaa'el yeroo kanatti kadhannaa koo dhaga'i. Bulchaa addunyaa yaa qulqulluu Mikaa'el maannaa samiirraa nu soortuuf nu kottu. Kan si kadhataniif gaggeessaa isaanii kan taate yaa qulqulluu Mikaa'el mana qulqullummaa kanatti kadhata keenya fuudhiti ol nuuf baasii. Nama gargaaruudhaaf yeroo hundaa ariifataa kan taate
gargaaraa keenya yaa qulqulluu Mikaa'el jawwicha waraantee gara qileetti akkuma darbatte har'as jireenya keenya irratti moo'ee isa nu qoru seexana gara qileetti nu darbadhu. Hangafa ergamootaa yaa qulqulluu Mikaa'el seexanni yeroo nun lolu ariifadhuuti nurraa aggadhu. Kiyyoo sa'ammeenyaa daabuloos nu oolchuudhaaf gargaarsa kochoo keenyaa nu ta'i. Hangafa loltuuwwan samiirraa kan taate yaa qulqulluu Mikaa'el namoota balleessuuf addunyaa irraa kan naannaan jinniiwwan waaqa biraa aangoosii kennameen gara gaannamaatti darbadhuutii gatii bara booddeetti nuuf ijoollee namootaaf dhiphina keenyaaf rakkina keenya hundumaatti nu wajjin akka dhaabbattuuf kan nu kennamte. Yaa qulqulluu Mikaa'el hojii keenyan tajaajila keenyan hundumaan nu miidhuudhaaf kan dhufan hammeenya kan godhan hundumarraati nu eegi. Ergamaa waaqayyoo yaa jaalatamaa qulqulluu Mikaa'el ija kee kan gugee uffannaan keessa lakkisaadha. Kadhannaas fuula gooftaatti kan dhiyeessitu aarsaa keenya ixaana keenya kadhannaa keenya ol kan nu baastu luba samiirraa waan taateef har'as hir'ina jireenya keenyaa keessatti dhiphina nu mudatee fi rakkina nutti ulfaate hundumaa fi kadhata dhiyeessin ol nu baasi deebii gaarii fi tolaas nu fidi. Har'as immoo dhiisi jedhiitii waa'ee lubbuu keenyaaf abukaattoo ta'eetii nuuf kadhadhu hanga bara baraatti ameen. Kadhannaa gara hangafa ergamootaa qulqulluu Gabreeliitti maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Yaa qulqulluu Gabreel yakki akkana irratti argame bu'aan si waamaa gadadamaa kan hin ta'e miidhamaa fi gadda keessa kan hin jiru mucaa kee jajjabina kee fi gargaarsa kee na barbaachisaatii dafinaa kottu qulqulleettii maaramii kan gammachiiste addunyaa hundumaaf kan ibsitu. Yaa qulqulluu Gabreelii waaqa ergamootaatiin si qabeera kadhannaa fi kadhata koo yerootti kana naa dhaga'i. Yaa qulqulluu Gabreelii dursitee sagalee kee misiraacha himuudhaaf gara Galiilaatti akka gadi buute har'as kan gaddine nuuf samiirraa saregallaatiin nu kottu. Sagalee gammachuus nu dhageessisi qulqulleetti durboo maaramitti misiraachoo kan himte yaa jaalatamaa qulqulluu Gabreelii araaraa fi dhiifamaan gara keenya nu kottu. Addunyaan sagalee badiinsaa du'a bu'aa dhabiinsaa barbadaa'insaa fi abdii kutannaa nu dhageessisaati. Ati garuu gadadamuu keenya kan kaasu cabuu keenya kan suphu mimmaan keenya kana taa'u sagalee misiraachoo kee nu dhageessisi. Akka jajjabaannus nu taasisi. Yaa qulqulluu Gabreelii baay'ee jajjabeessa fi gammachiisaa kan ta'e misiraachoo dhoksaa fuunii qabatte samii irraa gara biyya lafaatti akka gadi buute durbee maaramiin haadha waaqaa ta'uuf jaalala ishee ta'e yeroo raawwattu akkuma gammadde. Nutis waaqayyoon kabajuu fi dirqama keenya raawwachuun kan itti gammachiisnu ayyaana nuuf kennisiisi. Abukaattoo keenya yaa qulqulluu Gabreelii dargaggoota sadanuu ibidda gubu keessaa akkuma oolchite nuunis addunyaa kana irraa kan odeeffamu kan argamuu fi kan dhaga'amu guyyaa ammeenyaa hundumarraa nu oolchi. Boba'uutiin kan nu gubu ibidda cubbuus nurraa balleessi. Bakka jireenya keenyaas gargaarsa kochoo keetiin nu golboobi. Seexanni akka nurratti hin mooneedhaaf warri ammeenya godhanis warri jinni harkisanii fi warri lubbuu ajjeesan akka nu hin miineef da'oo nuuf ta'i. Dallaa kee ibiddarra utaalee diinni nu miidhuu hin danda'uuti. Nu eegumsa kennu garboota keerraatii addaan hin bahin. Yaa qulqulluu Gabreelii daa'imicha Qirqoosii fi harmee isaa Yeluuxaa bishaan danfaatiin gubachuu irraa akkuma oolchite nuunis tajaajiltoota kee akkaataa nuti hin beeknetiin kan nuuf qophaa'e kiyyoo badiinsaa hunduma nuuf balleessi. Sababa namoota hamootiin nu irratti ibidda ka'e nuuf balleessi. Amantii dhugaa fi kan ciniinnanne kan murtoofne nu taasisi. Qorumsa seexanaas kan ittiin darbinu ogummaa dhugaa akka raajicha Daani'el nu barsiisi. Eegduu keenya isa dhugaa yaa qulqulluu Gabreel nu fayyisuuf nama kan ta'e Yesuus Kiristoosiif bultoo kan taate durboo maaramii baay'ee ni jaallanna. Biyya lafaa kana irratti hirmaattuu dhoksaa foonii ta'uun keenyaan mootummaa waaqayyootti hirmaattu ta'uu hunduma keenya kadhannaa keetiin nu dandeessisinuuf kadhadhu bara baraan ameen. Kadhataa gara qulqulluu Rufaa'eliitti maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Yaa qulqulluu Rufaa'el arjaa waaqayyo biraa nuuf kadhadhu. Ergamaa jireenyaa Jaxoobiyaatiin kan ibsite yaa qulqulluu Rufaa'el guyyaa har'aatti kadhata keenya nuuf dhaga'i. Yaa qulqulluu Rufaa'el yeroo rakkina keenyatti kadhata keenya dhaga'itii dafii nu gargaari. Saaraa fi Xoobiyaasiif ifni isaaniisiiti. Nuunis garboota kee guyyaa rakkisaa fi sodaalchisaa nu oolchite araara waaqayyo biraa nuuf kadhadhu. Yaa qulqulluu Rufaa'el mucummaa kootii kaasee jeequmsaatiin na sodaadhati. Kiyyoo warra jeequmsaa irraatii na oolchi.
kadhata keetiif gargaarsa kee barbaade yeroon fuula keetti dhiyaadhu kadhannaa koo gara waaqa kootti naaf dhiyeessi. Yaa qulqulluu Rufaa'el gadda laphee kootii har'a fuula keetti sitti madheeraatiin irraa hin fagaatin. Yaa qulqulluu Rufaa'el gaggeessaan karaa deeman jajjabeessaan warra gaddanii da'oon cubbamootaa sidha. Yeroo adeemsa dheeraa dargaggeessicha Xoobiyaa takka gargaarte anaanis addunyaa kanarratti kan na mudatu rakkinaa fi dhiphina hundumatti akka na gargaartu sin kadhadha. Waaqayyo biraa kan argamtu fayyina waan taateefi lubbuu koofiis ta'e foon koo dhukkubarraa na fayyisi. Caala dhumatti bultuu hafuura qulqulluu akka hin ta'uufi tolaa fi qulqulluu naaf taasisi. Ameen. Kadhannaa ergamaa guyyaa guyyaan beekuudhaaf dhiyaatu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Yaa ergamaa na eeguudhaaf akka na eegduuf arjummaa Waaqayyootiin guyyaa har'aa sitti kennameeraatii sammuu koo naaf ibsi. Cubbuurraa akkan fagaadhu Waaqayyoon sodaachuu akkan dabalu eenyuma irrattiyyuu akkan hin murteessine hiyyummaatti kanneen guddatan akkan hin miine arraba sobaan akkan hin goyyomsinee fi hojii hammeenyaan hundumaan waliin akkan hin galle na eegi. Yeroo rakkina kootiis humni kee fi gargaarsi kee anarraa addaan hin bahin. Ati yaa qulqulluu ergamaa Waaqayyoo daabiloosii fi addunyaa waliin waraana qabsoo ani gaggeessu irratti dafiitii na qaqqabiitii na gargaari. Ani garbichi kee guyyaa guutummaa gooftummaa sodaachuutiin sagalee isaa ajajamuun gargaarsa araarsummaa fi eegumsa kee gargaarsa godhadhee qulqullummaan jiraachuu akkan danda'uuf gaggeeffamaa hafuura qulqulluutiinis akka na gaggeessituuf sin kadhadha bara baraan ameen. Yaa abbaa keenyoo jenneetu egaa bifa kanaatiin mana qulqullummaa Waaqayyootti gaafa ol seennu gargaarsa ergamoonni Waaqayyoo nuuf taasisanis abdannee ni kadhannaa. Inni jalqaba irratti immoo kadhannee gara mana qulqullummaa Waaqayyoo gaafa deemnu teessoo kakuu Waaqayyoo yookiin taabota Waaqayyoo fuuldura dhaabbannee kadhannaa nuti gaggeeffannudha. Haa ta'uutii kadhannaawwan ergamootaa kun yeroo kamiyyuu gaggeeffachuu hin dandeenya. Mana qulqullummaattis mana keenyattis iddoo deemnu kamittiyyuu gaggeeffachuu hin dandeenya waan ta'eef akkaataa kanaan gaggeeffachuu ni dandeessu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kadhannaa kana eegaatii akkamittiin argannaa sirriitti nu bira gahee haalaatiin yeroo hundumayyuu akka iddoo tokkotti argannu barbaanna jettanii gaafii dhiyeessitanii jirtanii viidiyoo itti aanu keessatti qabadheen isinii dhiyaadha akkamitti akka argachuu dandeessan qopheessee hojjechaan jira waan ta'eef kanaafiyyuu hanga xumuraatti akka hordoftan isiniin jecha hiriyoota keessaniifis sheer akka gootan isin affeera. Qophii keenya guyyaa irraa kanumaan xumura qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Egzaabeer.